yeroo abdii waaqayyo Abrahaamiif kenne dha'ichi adeemnaan sabni keenya biyya Gibxitti guddate lakkoofsanis baay'atee ture. Lakkoofsaanii gara 600 kan ta'u jechuudha. Nam 75 gadiwwanii. Kun immoo hamma mootiin Yoosef hin beekne haaraan tokko ta'ee biyya Gibxitti mootii ta'e jedha. Innis sanyii keenya haxxummaadhaan qabee daa'imman isaanii akka hin jiraanneef bakkeetti akka gatan abboota keenya rakkise. Iddoo sana keessatti keessumayyuu deessuun ilmaan dhiiraa yogguu deessistuun akka ishiin ajjeestu fa'aa dubbate dhalatillee immoo bakkeetti baasanii bishaanitti akka isaan gatan dubbate keessumayyuu Museen warra sana keessaa kan bahe akka inni ta'e nutti dhima jechuudha. Deessistuun sodaataniif akka isaan dhiisanii keessumaa mala biraa akka barbaadan dubartiin Israa'eliin cimtuu waan ta'aniif ofuma isaaniitiif oduu nuyi bira hin geenye deesse jedhaniif akka isaan dubbatan seera uumamaa keessatti arguu dandeenya jechuudha. Bara sanatti Museen dhalatee inni mucaa Waaqayyoo itti gammadu ture. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu hamma ji'a sadiitti mana abbaa isaa keessatti ni eegama ture jedha. Dhoksanii kaa'anii garuu isaan booda dhoksaniitti fufuu waan hin dandeenyeef yeroo bakkeetti beekametti immoo intalli Fara'ooniin isa fudhattee akka ilmaa isheetti hin guddiste caljetteetuma osoo hin taane eegumsi Waaqayyoon itti gammaduunsa wajjin waan jiraatuuf isaan baasanii bishaan irratti bidiruu dhalaa duraa tolchanii akka isaan gatan dubbata. Waaqayyo garuu waa wajjin hin jiruuf isaan bakkeerraa taa'anii gararraa kutachuu dhiisanii hogguu ilaalan intalli mootii bishaan sanatti gara laga sanaa buutee achitti akka ishiin argite dubbata. Kitaabni qulqulluun achi ilaaluu dandeessu. Kanaan booda ishiin ilaaltee mucaa baay'ee bareeda simboo qabeessa waan ta'eef gara mana ishiitti fudhattee galte. Intalli yookiin immoo obboleettiin isaa immoo nama siif guddisuu siif fiduu jettee kanaan booda haati Musee akka guddistutti keessumaayyuu galii achirraa kaffalamaafi mucaa ishee akka ishiin guddiste mana mootii keessatti dubbata jechuudha. Kitaabni qulqulluun gabaabumatti yaadachiisuudhaaf kakuu kana hunda adeemsa sabni Waaqayyoof waaman kun keessa darban kaasuudhaaf jedheeti. Museen ogummaa warra Gibxi hundumaa barsiifamee ofiisaafis dubbiitti hojiittis nama danda'a turedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Nama waggaa 40 yommuu ta'e akka obboloonni isaa namoonni Israa'eliin itti jiraatan ilaaluudhaaf yaada garaa isaanii keessa kaa'ee yeroo sanatti namni tokko harka namicha Gibxiitti otoo miidhamu argee isa miidhame sana namicha harkaa baasuudhaaf gara isaa goree namicha Gibxii sana rukutee ajjeese. Iddoo keessumaa hin dubbataa kitaaba qulqulluu keessa ammallee seera uumamaa keessatti innoo Waaqayyoon harka isaatiin furuu akka isaaniif kennu obboloonni isaa waan isaa hubatanii se'ee ture. Isaan garuu obboloota isaa waggaa jedhu warra garummaa kanadha. Inni maaliif akka ilma mootitti guddate waa'ee saba isaa cunqurfama obboloota isaa yookiin saba isaa kana gaafa argu garaa namaateeti inni hojjechiisu kun gaafa isa miidhu kana argu akka inni rukutee ajjeese dubbataa jira. Borumtaa utuu isaan walii wajjiniin wal qoccolanii jarumtu garummaa jala jiran obboloonni isaa sabumti isaa kun oguu wal qoccolan arge Museen itti dhufee jaraan nana isinoo obboloota maaliif walitti darbitu jechuudhaan isaan araarsuu barbaade. Namichi immoo hiriyaa isaatitti darbe suni garuu inni miidhaa jirutu jechuudha ofiirraa achisa darbee nurratti immoo eenyutu seerattuu fi abbaa firdiisi godhee akka kaleessa namicha Gibxii sana rukuttee ajjeelte anas ajjeesuu kajeelte ittiin jedhee dubbii kana irratti Museen baqatee biyya Miidiyaanitti galaa ta'ee jiraatee achittis ilmaan 2 godhatee jira. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Keessumaa illee kunillee bara kana keenya kanatti illee akkuma kana jechuudha baay'ee isaa tokkotti jechuudha. Maalidha inni kan inni deemaa jiru kakuu keessaa baay'ee isaa tokko haayilaayitii yaadachiisuudhaaf maaliif nuyi bara keenya kana keessattis yogguu namni tokko nutti dubbatu gara isa foggisootiin hubachuu osoo hin taane akka yaada sagalee Waaqayyootti ofiin madaalaa hubachuun baay'ee isaa tokko gaarii akka inni ta'e irraa barachuu dandeenya sirriitti jechuudha. Garuu kun hundi isaa
mana abbii yookiin warra soddaatti akka inni ture kitaabni seera uumamaa keessaa ni mul'ata jechuudha. Asii erga ba'e maaliif jarri kun ajjeesu jedheeti iddoo itti tolu irraa waa'ee saba isaatiif garaa laafee gaafa dhaqee isaan gargaaruu dhaqu isaan immoo sirumayyuu eenyutu nurratti si shoome eenyutu nurratti si muude jedhanii akka isaan irratti dubbatu hogguu argu. Najjeesuu barbaadda akkuma kaleessa ajjeesse sana hogguu jedhu baqatee mana abbiyuusaa akka inni ture dubbata jechuudha. Waggaa 40 booda kunoo lafa onaa gaara fiinatti huttiin qoraattii akka ibiddaa boba'u tokko keessatti ergamaan Waaqayyoo Museetti ni mul'ate. Museen yommuu isa argee mul'ata kana dinqisiifatee ilaaluudhaaf itti dhiyaate. Sagalee Gooftaas dhagee Waaqayyo ana kan abboota keetii Waaqayyo kan Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoobis ittiin jedhee Museen romma'ee gara isaa ilaaluudhaaf ijaan jabaannee jedha. Maqaa Waaqayyoo abbifamu. Asii amma Museen Waaqayyo wajjin Waaqayyo Museetti dubbachuu kan inni jalqabe jechuudha. Otuu hoolota eeguu jechuudha. Qoraattiin ni boba'a eessatti Siinaa irratti jechuudha. Isa kanattidha. Waaqayyo immoo maal jedhee isa achi boba'u kanarraan itti dubbate. Maal jedheen Waaqayyo ana kan abboota keetiiti. Kan abboota keetiiti. Kakuun kun itti dhiyoodha isaanitti keessumaayyuu kan Abrahaam kan Yaaqoobi kan Yisihaaqiif kan Yaaqoob gaafa jedhu Waaqayyo jiraataa akka ta'e itti mul'ise jechuudha achitti iddoo kanatti jechuudha. Gooftaan iddoo kanatti ati dhaabbattu kuni lafa qullaadha waan ta'eef kophee miila keetii baasi jedha. Keessumaa iddoo kana keessaa fudhatanii wanti waan baay'ee barsiifatanii warri qullaa ni jiru. Iddoo kanatti keessumaayyuu kan inni yaadachiisuu barbaade Museen ajjeesaa akka inni turedha. Kanaafuyyuu lubbuu baasaa waan ta'eef amma cubbuu sanaaf akka inni qalbii jijjiirratudha kan inni barbaadudha. Iddoo argama Waaqayyoo kun immoo qullaa akka inni ta'e kophee baasi jechuun isa miilarraa kanaa miti baay'ee isaa tokkotti jechuudha. Akkaataa itti deddeebitu beekadhuudha. Akkaataa itti deddeebitee fuula Waaqayyoo dhaabbattu ilaalladhuudha baay'ee isaa tokkotti jechuudha. Iddoon kun kan inni argisiisu jechuudha. Ani miidhama saba koo warra Gibxi jiranii argeera. Haannaan isaanis dhagaheera. Isaan furuudhaaf gadi bu'eera. Ammas kootuta gara Gibxi sin ergaa ittiin jedhe. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu lafa ari'ame sanitti deebi'e jechuudha. Dur ofiisaatii kan gargaaruudhaa ba'e har'a Waaqayyo immoo ofiisaatii akka saba sana baasuuf maaliin ergama? Waaqayyoon ergama jechuudha. Ofiisaatii Waaqayyo eenyummaa isaatti mul'ise jechuudha. Museen kun isuma isa ganani. Eenyutu seerrattuudhaa fi abbaa firdii godhe ittiin jedhaniidha jedha. Ofirraa ari'anii Waaqayyo isuma ari'ame kana deebisee gara isaaniitti akka inni erge dubbata jechuudha. Waaqayyo harka ergamaa isaa isa huxxii qoraattii keessatti itti mul'ateeni akka seerratutti akka furuttis isa ergeera. Inni kuni biyya Gibxiitti isaan baase Gibxi yeroo baasettis galaana Eertiraa jechuun galaana diimaadha ni beektu. Isa kana keessumaayyuu waggaa 40 lafa onaa keessa akka inni deemaa turan waggaa 40 yeroo lafa duwwaa keessa isaan geggeesse dinqiidhaa fi milikkita godhe jedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Dinqii fi milikkinni godhame iddoo sana keessatti barreeffameera. Keessumatti iyyuu guyyaa utubaa duumessaan akka inni isaan golgaa ture akka isaan hin dadhabneef halkan immoo utubaa ibiddaatiin akka inni isaanirraa ibsaa fi akka inni ture Waaqayyo geggeessa akkamiitiin akka isaan adeemsisaatii ture achi keessaa nu yaadachiise jechuudha. Museen inni namoota Israa'eliif Waaqayyo ana akkuma kaase obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif ni kaasa jedhee isuma kana. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Asika amma Museen raajii kana dubbatee ture akkuma anaan kaase obboloota keessan keessa warra kanaan booda dhufan keessa maal isinii kaasa? Raajii isinii kaasa. Inni kun eenyu argisiisa? Yesuus Kiristoosinidha jechuudha. Amma kaas iddoo kanatti jechuudha. Kanaaf iyyuu warra har'a qabanii Isxifaanositti dubbachaa jiran faana waa'ee isa kanaati kanan haasa'uu barbaade. Kanaaf cal jedhameetuma asuma seenanuma iddoo kanaa ka'e osoo hin taane
Maaliidhaafi kakuu abboota keenyaaf galame, kakuu duraan dursee dubbatame isa sanaadhaa jedhee kitaaba qulqulluu keessaa yaadachiisa. Maaliif isaan keessumattuyyuu warra macaafa amanan, warra macaafa barsiisan waan ta'eef macaafni keenya kana jedha. Seerri uumamaa kana jedha jedhee achi keessaa isaan yaadachiisa jechuudha. Kanaafuu obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif nan kaasa jedhee isuma kana jedha. Ergamaa Waaqayyoo isa gaara Siinaa irratti isatti dubbate sana abboota keenya warra lafa duwwaatti walitti qabamanii jidduu kan dhaabbate isuma kana. Isumatu dubbii jiraataa nutti kennuudhaaf fudhatee jedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Abboonni keenya garuu Museedhaaf abboomamuu hin jaalanne. Of irraa isa darbatanii yaadan gara Gibxitti deebi'anii. Isaan yommuu Arooniin ka'e Waaqayyoolii dura buutuu nuuf ta'an nuuf tolchi. Museen inni biyya Gibxiitii nu baase silaa waan inni ta'ee hin beeknu jedhan. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Museen eessa dhaqee halkan 40 fi guyyaa 40 fi eessa dhaqee fuula Waaqayyoo dura jira. Obboloota iddoo sana keessa sirriitti dubbisuu dandeessu. Inni fuula Waaqayyoo dura jira. Akkaataa ittiin saba sana geggeessu fuula Waaqayyoo dura turtii argaterraa kan ka'e achirraa fudhachaatii jira. Garuu uummanni eessa dhaqanii yaadan ofirra deebi'an. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Har'a garuu baay'een keenya akka kana yaadan kan ofirra garagalle baay'ee keenyatu jira. Beektanii harka Waaqayyoo utuu jirru wanti Waaqayyoon qabu guutuu ta'ee utuu jiru fooliin biyya lafaa kan nurgaa'u. Wangeela gooftaa keenya afaan guunnee akka nuti hin dubbanne wanti nu taasisu baay'ee isaa tokkotu jira. Maqaadhaaf waldaa keessa jirra kan jirru alaadha. Arrabsoo hin barbaannu, dhiibbachuu hin barbaannu, namni maal nuun jedhaa hin barbaannu, nama hunduma wajjin iyyuu bakka maalidhaa fi nagaatti jiraachuu barbaanna baay'ee. Nagaatti dhiifama nagaatti hoggaa hin jedhu waan biraatti osoo hin taane beektanii bakka nama wajjin maaliifaa walitti bu'a. Akka kanaan Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maalidhaa Isxifaanosiin inni kana dubbatu kuni akkanatti hundeerraa kaasee waa'ee kanaa kan haasa'u kuni sababbii qaba silaa. Kan inni itti dubbachuudhaaf ture dubartoota warra dadhaboo silaa gargaaruudhaaf ture. Kan inni itti muudame, kan aangoon itti kennameef. Dubbiin waldaa keessatti ta'u akka gara namni dadhabaan nyaata. Caalaa. Hooyyee. Yoo dadhabdee sin gargaara maal haa ta'u Isxifaanos taateewu. Tole dhiifama. Eshi ifituun geerratti fakkaate iyyuudha. Sitti toleera itti fufi yaa'u yoo xiqqoo si dadhabsiise kan jedhuu fi itti fufi bakka amma barbaadetti itti fufi rakkoon qabu deebi'uullee nan danda'a. Walii gallee itti fufi sin jedhe yoo barbaadde. Okay. Obboleessi keenyi miutii godhateera. Bakka kana kan Isxifaanos al tokkotti kan lallabedha. Macaafa waamamuu Abrahaam irraa kaasee hanga Yesuus Kiristoos dhufee du'a ka'ee ol bayetti wanta inni dubbatedha. Caalaanis hafuura qulqulluun guutame boqonnicha hunda xumuraa jira. Gooftaan si eebbisu guddaa. Walitti fufinsaan yeroo dubbatu xiqqoo sagalee baasutti illee nama dadhabsiisa jiree tarani. Natti tola odoo xumurte bakki kun obbolaayyeen Yesuus Kiristoos kuni isa Museen dubbate raajisa guddaa isin keessaa ka'u obboloota keessaa ka'u suni ta'uusaa akka isaan hubataniif Isxifaanos waamamuu Abrahaam irraa kaasee duubatti deebi'eet saba kanatti saba yaa'itti sabaasanii sajjeesuuf jiran kanatti lallabe hafuura qulqulluun guutame jechuudha. Osoo biraan darbin itti lallabe tokkoon isaan beekan wanta isaan beekan seera isaan harka jiru Waaqayyoon dinqiidhaan akkamittiin biyya Gibxi keessaa isaan baasellee akka isaan hubataniif jecha Isxifaanos duubatti deebi'uudhaan Abrahaam irraa kaasee
kakuu kakatame irraa kaasee itti kan isaanitti lallabe. Kan ammoo kan godhe dandeettii mataa isaatiin osoo hin taane hafuura qulqulluun guutameeti. Hafuura qulqulluu isa keessaa jala sunitti dubbachaa ture. Iruma caalatti yeroo naannoo dhagaadhaan rukutamuu yeroo ga'u kanatti wantoota namoota fuuldura dhaabbatanii isaan fuuldura dhaabbatanii namni fooniin dubbachuu hin dandeenye warra garaa jabeeyyii dhagaa harkatti baataniitii deeman fuuldura dhaabbatee ittiin dubbate jechuudha. Waan ulfaataadha. Garuu hafuurri qulqulluun kallattii kamiiniyyuu nama dandeessa. Isxifaanos kana godheera. Kana gochuu isaatiin immoo bu'aa guddaatu argame. Waldaan kiristaanaa akka ishiin irruma caala babal'attu akka amantoonni gargar bibittinanii lafa deeman hundumaatti immoo wangeela akka lallaban bakki kun ka'umsa guddaa ta'ee jira jechuudha. Mee caalaan naannoo lakkoofsa 40 irra darbee jira. 40 irraa kaasee mee itti fufa. Gooftaan isaa eebbisuu baay'ee deemeera. Lakkoofsa 40 meeqa dhageesse caalaa 40 irraa lakkoofsa irraan dubbisaa jira. Caalaa meeqa dhageesse turte dhiifuun waliin itti bakka isaa. 42 naawwanni 42 dhageesse wal qabatee jira. 39 irraa kaasee nan dubbisame. Mata dureen qabu bakkichi bakkatti dhaaban illee nama rakkisa. Abboonni keenya garuu Museef abboomamuu hin jaalanne ofirra isa darbatanii yaadaan gara Gibxii deebi'anii jedha. Maali jedhan lafa onaa keessatti osoo Gibxi keessatti dhumneeraan lafa onaa keessatti amma dhumnu achi maal nyaannadhanii dabaaqula osoo nyaannee nu wayye ture jedhanii Musee irratti ni ka'ani. Waaqayyoon dinqii adda addaa hojjete. Osoo Gibxi keessatti haala dinqii 10 kan isaan achi keessaa baase akkamittiin dinqiidhaan akka baase akka Fari'oon galaanatti akka nyaatame Waaqayyoon lafa onaa keessatti kattaa keessaa dhagaa baasee isaan odoo baasaa jiru duumessaan guyyaa akka aduun isaan hin gubne halkan immoo ibidda dukkana keessatti akka hin nyaatamneef kan isaan gaggeessaa osoo jiru. Waa baay'ee gochaa osoo jiru jarri kun maal barbaadaa jiru Musee irratti kaanii maafin achi keessaan baafte Gibxuma keessatti odoo dabaaqula nyaachaa irra dhumneeraan nu fooyye jedhanii irratti gungummii kaasan. Jarreen kun warra kakuudhaan achi keessaa ba'anidha. Sababii gungummii isaaniitiif sababii Musee irratti kaanii sababii Waaqayyoo irratti kaanii fi jarreen achi keessaa ba'anii biyya Gibxi keessaa namoonni umurii waggaa 30 olii 20 olii lafa onaa keessatti illee akka isaanii hafan dubbata sagalee Waaqayyo sababii amanuu dhabuu isaa irraan kan ka'e jechuudha. Isaan yommus Arooniin ka'ii waaqolii dura buutuu nuuf ta'an nuuf tolchi. Museen inni biyya Gibxii nu baase silaa waan inni ta'e hin beeknu jedhanidha. Isa kana immoo Museen fuula Waaqayyootti isa dhiyaatedha. Fuula Waaqayyootti halkan 40 fi guyyaa 40 yeroo itti akka isaan tolchaniif akka Aroon waaqa tolfu isaaniif tolchu warqii isaaniirraa morma isaaniirraa harka isaaniirraa baasaniif inni kun waaqa keenya jedhanii Aroonin hojjisiisanii Waaqayyoo isa dinqiidhaan isaan gaggeessu kana dhiisanii yeroo isaan waaqa tolfamaa akka isaan hojjetuuf Aroonin dhiphisan bakka kanatti kan dubbatu jechuudha. Laalaa obbolaayyaan akkamitti waaqni akka achi keessaa isaan baase ni beeku. Akkamittiin akka hangafa isaanii illee fixeetoo akka saba kana boojuudhaan akka baase ni beeku. Arganiiru. Garuu jarri kun hammam mataa jabeeyyii akka ta'anii xaawotii waaqa tolfamaa waaqeffachuudhaaf morma isaaniirraa harka isaaniirraa warqee baasanii Aroonitti kennanii deebaniitti sagadan immoo ni argina. Kana Waaqayyoon eekamsa akka isaanirra kaa'ee yeroo baay'ee sababii isaan amanuu dadhabuu isaaniitiin kan arginu jechuudha. Isaan yeroo sanatti waan akka jabbii tolchanii Waaqayyicha tolfame sanaafis aarsaa dhiyeessan. Kan akka jabbiiti kan tolfame
kan maal ta'e irraa kan warqii harka isaanii irraa morma isaanii irraa bahee isaanumti walitti qabee kan irraa harkuma isaanii kan tolfan kana maal godhanii aarsaa isaaf dhiyeessan waaqa dhiisan jechuudha. Waaqayyoon karaa Musee isaanitti dubbateera. Dinqii adda addaa arganii bahaniiru. Garuu isaanillee ammallee kan hojjechaa jiru faallaa isa suniiti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo immoo dabarsee iyyuu akka isaan kenne kun immoo raajii keessatti illee barreeffamee akka jiru dubbata. Yaa namoota Israa'el waggaa 40 lafa duwwaa sana keessatti horii qalmaa fi aarsaa anaaf dhiyeessitaniittu mooree waggaa 40 lafa duwwaa keessa oliin gad deemaa turanii Waaqayyoof maallee akka dhiyeessine waaqa tolfamaaf akka dhiyeessaa turan isinoo godoo molok isa uffata irraa hojjetamee fi bifa urjii waaqayyichaa reefan jedhamu baattan isin isaaf sagaduudhaaf waaqayyoolii tolfaman hojjettan anis immoo isin baasee biyya Baabiloon irraa fagaatutti isaan nan dabarsaa jedhee jedha. Sababii isaan abboomamuu dhiisaniif Waaqayyoon yeroo isaan irratti murtoo godhee ni argina jechuudha. Kana yeroo dubbatu Isxifaanos gocha kana tokkoon isaanii sabni Israa'el kun ni beeku. Ta'ee kana Waaqayyoon akkamittiin akka isaan baasee isaan maal gochaa akka turanii akkamitti afaan raajichaatiin akka dubbatamaa ture ammas immoo waa'ee Yesuus kana akka isaan amanan akka raajichi Museen akkuma dubbate akka isaan amananiif jecha kana hundumaa hafuura qulqulluun guutamee dubbata. Jarri garuu irruba caalatti isatti gaafa ija babaasan ajjeesuu fi itti fiiganii gara baadiyyaatti gara meedaatti illee gadi isa baafatan kan nuti arginu. Abboonni keenya lafa duwwaa sana keessatti godoo dhaabaa of biraa qabu turan. Godoon sunis akka isa Waaqayyo Museetti argisiisee akkasitti qopheessee ittiin jedheeti. Museetti godoo akkatti qopheessee kan isatti himee kan hojjetame ture. Abboonni keenya warri isaa booddees godicha fudhatanii Iyyaasuudhaa wajjin biyya saba warra Waaqayyoo isaan duraa oofe keessatti galan. Erga Museen du'ee booda saba Israa'el itti fufinsaan kan gaggeesse Iyyaasuudha. Iyyaasuunis immoo godicha Waaqayyoon akkamittiin akka hojjetamu Museetti kan hime sun fudhateet warri saba Waaqayyo isaan duraa oofe kan jedhu laficha isaaniif kakkatame sunirra namoota turan achirraa kan isaan oofe sun isatti dhaqanii kan galanidha. Tartiibuma qabateet Isxifaanos kana hundumaa ta'ii kan hundumaa isaanitti kan inni himaa jiru isaan yaaddachiisaa jira. Waaqayyo isaan duraa oofee baasetti galan godichis hamma bara Daawititti isaan jidduu turedha. Godichi aallichi amma bara Daawit mootichi Daawit ka'utti isaan gidduu ture. Daawit yommus Waaqayyo duratti ayyaana argate. Daawit hundi keenya ni beekna. Ayyaana argate nama yaada Waaqayyo nama beekudha. Waaqayyo nama isatti gammadedha. Nama akka garaa koo Daawit ilma Isseey argadhe jedhee dhugaa kan ba'eefidha Waaqayyo. Waaqayyo isa kan Yaaqoobiif mana ijaaruudhaaf gaafate. Daawit yommus Waaqayyo duratti ayyaana argate Waaqayyo isa kana kan Yaaqoobiif mana ijaaruudhaaf gaafate. Waaqayyoof mana kan ijaare garuu Salamoon turedha. Daawit Waaqayyoof mana qulqullummaa ijaaruuf yeroo gaafatetti Waaqayyoon lakki jedheetiin Salamoon mana qulqullummaa akka ijaaruufitti dubbatee ture. Kunis seenaa mataa isaa qaba ture. Wanta Waaqayyoon Daawitiin mana qulqullummaa akka ijaarre taasisee fi Salamoon akka mana qulqullummaa akka ijaaru taasiseef jechuudha. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru immoo manneen harka namootaatiin hojjetaman keessa hin jiraatu. Raajichi akkuma jedhe iyyuu bantiin Waaqaa teessoo kootii laftis ejjeta miila kootiiti. Mana attamii anaaf ijaarture yookiis iddoon
boqonnaa kootii isa kamii isaan iddoon kana maal jedha Isaayyaasii keessatti sirriitti ni argina. Waaqayyoon mana qulqullummaa isaan Salamooniif ijaare kan jedhu kana keessatti mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhame kan ture mana isaan harka isaaniitiin ijaaran kana keessatti akka isaan Waaqayyoof aarsaa dhiyeessaa turan kan dubbatu kakuu moofaa keessatti. Waaqayyo immoo kakuu haaraa keessatti manni qulqullummaa koo isinidha jedhee dubbateera jechuudha. Kuni kakuu haaraaf kakuu moofaa keessatti manni qulqullummaa Waaqayyo jedhamee kan waamamu illee garaagarummaa akka qabu. Garuu maalidhaa gochinni Isxifaanos asitti dubbachaa jiru ta'iilee kana hundumaa saba Israa'el keessatti wanta ta'edha. Wanti isaan beekanidha. Warreen yaa'itti saba baasanii jiran kunillee waan kana hubachuu warreen danda'anidha. Osoo irraan jallisiin dhugaa jiru kana isaan beeksisuuf jecha tartiibumaan isaan itti himaa jira jechuudha. Raajichi akkuma jedhu iyyuu bantiin waaqaa teessoo kootii laftis ejjeta miila kootii mana attamii anaaf ijaartu yookiis iddoon boqonnaa kootii isa kamii isaan kana hundumaa harka kootu hojjete miti ree jedhee gooftichi. Isaan mata jabeeyyiin nanaa isin mata jabeeyyiin nanaa garaan keessan akka garaa warra Waaqayyotti hin amaniniiti jedhaan jechuudha. Kanama hundaa ergatti hojii Waaqayyoo isaan gidduutti hojjete akkamitti Waaqayyoon isaan gaggeessaa ture erga isaanitti mee booda Isxifaanos akkas jedheen isin mataa jabeeyyiin nana warra waan isiniin jedhamen dhageenye warra raajotaan hin furanne wanta isiniif kakatame wanta raajot Museen dubbate kana ofitti hin furanne garaan keessan akka garaa warra Waaqayyootti hin amaniniiti gurri keessanis akka gurra warra Waaqayyoon hin dhagayiniiti. Laala Waaqayyoon dubbateera garaan isaanii garuu Waaqayyootti hin amananne gurri isaanii dhagayeera garuu hin dhageenye gurri isaanii kun jechuudha. Warra Waaqayyootti dubbateedha gurri isaanii dhaggeeffateen qalbeeffanne garaa isaaniitti immoo Waaqayyootti hin amananne akkuma abboonni keessan gochaa turan isinis yeroo hundumaa hafuura qulqulluu jalaa diddu. Abboonni isaanii Waaqayyoon waan isaaniin jedhe waan isaanitti dubbate akkuma isaan didaa turan akkuma raajota ajjeesaa turani har'as isinis maal ta'aa jirtu hafuura qulqulluu waan isiniin jechaa jiru hafuura qulqulluu waan isinitti dubbachaa jiru didaa jirtu furachaa hin jirtanii. Raajota keessaa immoo kan abboonni keessan hin ari'atiin jira tureere raajota keessaa raajota Waaqayyoon isaan kaase keessaa kan abboonni keenya hin ari'atiin jiraare. Museessotaan daniiru raajota baay'ee akka jiranitti isaan fixaniiru ajjeesaa turanii ofitti hin furan. Saniiru abboonni isaanii inni qajeelaa sun akka dhufuuf jiru raajonni kaan hundumti isaanii waa'ee isa qajeelaa isa dhufuuf jiru suni dubbatan jechaadha. Inni immoo eenyudha? Yesuus. Poointiin Isxifaanos dubbachaa jiru waa'ee isa qajeelaa kanaati. Waa'ee raajonni ka'anii turan abboonni isaanii ajjeesaa turan sun immoo waa'ee isa qajeelaa isa dhufuuf jiru kana warra dubbatan hundumaallee abboonni keessan maal godhanii jiru? Ajjeesaniitoo jiru. Ajjeesaniitoo jiru. Warra raajii dubbatan ajjeesaniiru inni isuma isin amma dabarsitanii kennitan isa isin ajjeeftanis jedhe. Raajonni ka'anii turan waa'ee isa qajeelaa sun warri dubbatan isuma jarri amma jiran kun immoo dabarsanii du'atti kennan isuma ajjeessan kanadha. Raajiin afaan Museetiin dubbatame. Isuma isin dabarsitanii ajjeessanii jirtan kanadha. Isinuma warra akka ergamoonni Waaqayyoo isinitti kennanitti seera fudhattanii eeguu immoo diddan jedheen jechuudha. Akkuma ergamoonni Waaqayyoo ergaa isaaniif kennan seerota fudhatanii seerota sun immoo maal ta'aniiru eeguu diddanii jedheetiin Isxifaanos garaa jabina jara kanaa amantaa dhabuu jara kanaa dhaga'uu dadhabuu jara kanaa
akka raajota baay'een waa'ee isa qajeelaa waa'ee Yesuus Kiristoos kan isaanitti dubbatame abboonni isaanii immoo raajota kaan kan ajjeesaa turan akkasuma gaafa inni qajeelaa Yesuus Kiristoos dhufu kana immoo isaan immoo isa du'atti dhaloonni bara suni du'atti dabarsanii akka Yesuusin kennan Isxifaanos akka isaan amananiif jecha dhugaa kana akka isaan beekaniif jecha duuba ka'eetiin tartiiba eegsee isaanitti dubbachaa jira jechuudha. Isxifaanos dhagaadhaan rukutamee